Ini mana keessatti hojii guddaa hojjetaa jira. Dhugaa. Afuurri du'aa mana keessatti qopheessatu mana qopheeffateera. Sirrii. Mana barumsaa beektuu Galiilaadha. Ofii koo barsiisaa. Barsiisaadha. Yes. Namatu isin eessa turtan dura? Asuma jira. Dura. Jimma. Yes. Jimma sanarraa kaasee afuurri isin balleessuuf adeemu qoricha guddaatu hojjetamee jira. Waaqayyo afuura kana hin cabsu. Amiin. Isaan maqaan. Eessa biyyi? Galiilaa. Wal beektuu isaanii? Yesuus gooftaa. Meeshaa beeksaa cabeera jedhame? Kan nama gadhamee namni seexan isin balleessuuf mana qorichaa sana keessatti hojii hojjetamee jira. Afuurri qulqulluun garuu waa cabsa. Mee sagalee guddaadhaan cabeera jedha. Dabalaa jira cabeera jedha. Mee harkaa beera namisi? Harkaa beera. Dabalaa jira. Harkaa beera. Saduma? Harkaa beera. Waaqayyo harkaan baaseera. Waaqayyo harkaan baaseera. Waaqayyo harkaan oolcheera. Waaqayyo harkaan oolcheera. Kan nama gadhamu keessaa isin dhukkuba isinii. Egaa amma rifeeriidhaan kun rifeerii baay'een jira. Beellama qabama. Beellama qabdu. Iftee dhugaa baatu. Eeyyee. Birri kuma sadii sirratti beera qoricha sirratti hojjetamee jira. Namatu sirratti hojjete Waaqayyo garuu gidduu gala. Ija eenyu ta'a? Ija Waaqayyoo. Faayidaa iftee dhugaa baatu. Namba. Kan nama gadhamu keessaa garaa keessan keessa olii gad deema. Gaafa isin tokko si godha. Dhugumadha. Bakka garaan keessan kun gaafa isin mataa keessan naqa. Baay'ee isin dhukkuba. Eeyyee. Rifeerii isaas barreessan. Eeyyee. Eessatti isinii barreessan. Paawuloos Phaawulos hospitaalii. Eeyyee. Iftee dhugaa baatu. Namba. Kan nama gadhamu torban irraa reeffi keessan biyyatti galatu. Amma garuu Waaqayyo abdannaanaan jedhee natti hima Waaqayyo. Mee ameen jedhame jedhusate. Maaltu qopheesse nama barsiisaa wayitu isatti qoricha kan hojjete. Eessa dhaqee fida? Gondarii dhaqee fida. Gondarii gaafa fida jiru kana wanta akka dhadhaa qabutti waa nyaatatti isinii kennan. Isa booda garaa keessan kana hin niqaa hin dhukkuba madaadha. Maaltu godhame kun akkasiin fuutaniif sammuu keessan fayyadamuudhaaf dandeettii qabdu isin beekumsas qabdu. Baay'ee sammuu keessa waa hojjetti tokkoffaadha. Barsiisota olii malee gadi miti. Carraa sana fudhachuuf jedhee. Carraa keessa nama tura taa'e malee amma garuu akkanaan jedhe Waaqayyo du'a kana nan oolchanaan jedhe Waaqayyo. Ameen. Namni mana jiru jabeessaa ameen jedha. Harkatti qaba. Barsiisaa kanarraa nan cabsaa ta'u. Hargansa guddaan daf illee sabala. Daf. 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 Bishaan biqilaa afaan keessan banaa. Qabadhaa gara. Qabadhaa gara. Akkamisin godha gaafa sitti ka'u? Nyaata midhaan hin nyaaddu. Midhaan nyaattan? Waggaa ga'an jira. Waggaa ga'aa jirti. Amma garuu dhuftee dhugaa baatu? Dhugaan ba'a. Fiqaaduu beektu si? Fiqaaduu. Jimmaatti yeroo tuttan? Cinaan gadu garuu. Asaffaa beektu? Asaffaan anadha. Asaffaan siniidha? Gammachuu beektu ree? Gammachuun obboleessa kooti. Obboleessa keessa Asaffaa Fiqaaduu akkamitti walatti ture abbaa? Maqaan koo barsiisaa Asaffaa Abdannaan jedhama. Godinuma kana aanaa Libboo magaalaa Galiilaa irraa dhufa. Ani duraan dursee kanan dubbadhu akkaataan itti lafa kanarra dhufanii isinitti hima. Ani duraan waldaa kanayyuu hin beeku. Maqaa waldaa kanaas hin beeku. Waldaan kun as keessa jirtu. Gara waldaa kanaa dhibeen keessan maal ture yookiis rakkeen isin itti dhugaa baatan maal ture maal rakkattanii gara waldaa kanaa dhuftanii? Ani dhibeen koo dhukkuba garaachaatiin bara 1991 qabee kanan dhukkubsadhu ture. Hospitaala Naqqamtee dhufeen 1991 asitti yaalameen deebee kanaa booda waggaa 22 fi dhukkubni garaachaa kun narra jira garuu gidduudhaan deebee midhaan nyaataan ture. Amma immoo bara 2013 qabee akkaataa hamaadhaan cagwaarraan koo kuni feelii ta'eera paralaayizii ta'ee gosa nyaataa kamiyyuu midhaan kamiyyuu naa baachuu didee nyaachuu hin dandeenye ol na deebisa. Bara 2013 qabee ammaatti ani midhaan nyaadhee hin jiraanne. Kanaaf
akkuma giluukoositti onna deebisa waan ta'eef gororuma isaatiin hin jiraata malee midhaan nyaattee buddeena kan jedhamu nyaattee hin jiraanne amma ammaatti. Kanaaf annisaan koo dhumee sadarkaa du'aarra ga'ee sadarkaa dhumaarra ga'een hospitaala naannoo koo hospitaala Giddaa Ayyaanaatti mana yaalaa dhuunfaatti si'a 4-5 yaalameenaan riifeerii Paawuloos hospitaalitti naa barreessanii. Kanaa booda Paawuloositti naa barreeffamnaan asitti hospitaala rifaraalaa addanaatti dhufee riifeerii koo fidennaan nuti hin dandeenyu meeshaa isaan qabnu hospitaala Paawuloos dhaqii naan jedhanii naan deeme. Kanaa booda hospitaala Paawuloos deemee achi tureen qorannoo garaagaraa naa taasisanii beellama ji'a kana deebinaan jedhanii naan ji'a kanaa akkan deebi'utti dhufe immoo addana otoo hin jiru. Otuun as keessa jiruun har'a guyyaa waaqeffannaati waan ta'eef waldaa Haraaraan dhaqa jedheetanii ol siqee gubbaa Rifti Vaalii manni firaa jiraayyuu achi buleen hiriira qabadha jedheen yaade. Dhukkubi keessan baay'ee isin rakkisa ture. Sila ganama gaafa dhuftan namni Waaqayyo akkamitti isinii kadhachuu danda'anii maqaa isin waamammoo dhufanii isin kaasammoo akkamittiin gara waldaa kana keessa seentanii fayyina argattanii? Dhukkubni koo baay'ee rakkisaa ture. Ani dingatuman ta'a. Namni Waaqayyoo namni maqaan abbaasaa abdannaa ta'e as bahi tafe as bahi naan jedhanii. Kanaa booda asin bahee. Isin takkaadhumayyuu gara waldaa kanaa har'a dhuftanii? Ani waldaa kana hin beeku sin ture. Lafa kanarra jechuudhaa fi Naqqamte keessa yeroo dheeraan ture. Garuu immoo waldaa kana hin beeku. Har'uma yeroo jalqabaafini har'a dingata manas dhufe. Akkuma dingataa dhuftanii Waaqayyo immoo maqaa abbaa keessanii waamee ergaan karaa nama Waaqayyo raajii eebbaa isiniif darbee. Eeyyee dhugaadha. Akkuma dingata dhufe Waaqayyo yaada qaba. Waaqayyo akkatti lafa kana na fide waldaa Haraaraan dhaqa jedheen karoora qaba malee waldaa kanas hin beeku as dhufuufis karoorfadhee hin jiru. Kanaaf Waaqayyo immoo duraan dursee yaada mataa isaatiin haala mijeesse. Ani mana firaa buleen achumaanii waldaa ergi sila ganama lafa kanarratti isinii kadhatame kaasee akkamidha duraan waa nyaachuu dandeessanii yookiin isin rakkisa ture garuu ergi ganama isinii kadhatame fayyina keessan kan akkamitti mirkaneeffattanii dhugaa ba'umsaaf dhuftanii? Ani duraan dursee nyaachuu hin danda'u akkuma namni Waaqayyoo dhaqaa sanitti dhuguma nyaachuu hin danda'u qorma garaachi koos waa tokko hin simatu ture. Kanaa booda immoo dhaqii nyaadhu. Kanaa booda si beelessaa hin nyaattaa waaree booda immoo kottu dhugaa bahii naan jedhan namni Waaqayyo. Akkuma isaan isiniin jedhan guyyaa kana nyaattanii laattanii congarraan keessan nagaadha. Milikkita kanaan duraa tokko iyyuu hin jiru. Ani yeroo namni Waaqayyo natti bu'anii bishaan dibataa natti taasisanii afaan kootti naqanii naaf kadhatanii booda garaan koonni sila wattaramee taa'u hin shommoqe deebee shiriinki ta'e shommoqeennaan natti laafee sila wattaramee jira. Kanaa booda yeroo of ilaalna keessa hin jiru hundaafuu nyaata nyaadheen mirkaneeffadha jedheeni akkuma namni Waaqayyo natti himan nyaata sana sa'aatii isaa irratti yeroo asii baanu dhaqee mucaa koo kana wajjin nyaadhee amma nam tokkoof ga'u nyaadhee tanii nagaa jedhee harka keenya walitti qabne gooftaa galateeffanna haleluuyaa. Duraan nyaatanii beektan amma garuu nyaatanii isinis baay'ee. Duraan buddeena kan jedhamu nyaata harka kaayee nyaadheen beeku garuu amma nyaadhee amma ammaatti waa tokko kan natti dhaga'ame hin jiru nagaa koon jira naaf ta'ee jira galata. Harka keenya walitti qabne gooftaa galateeffannaa. Egaa gabaabatti waan isaan dubbanne baankii faamaa akka isaan ta'a turanii mee gabaabsi dubbadhu. Ishee Waaqayyoon galannaa ta'u waldaa kana takkaa kan beekanii biyya lamaa sana tokko ture. Har'a waan dhugaa ba'uu barbaadu keessatti haati koo wajjin baay'ee rakkataa turte. Nuti ijoollee buleessi koo sirrii biraaraa barsiisuu jiraanis akkasuma innaa baay'ee rakkataa turte wajjin nyaata nyaatu daabboo gogaa ishee birrii 5 gogduu sayyoo ol deebisa. Ol deebisaa bakka yeroo hundumaa sagalee guddaadhaan
waan bakka horii wayii gaduu dhufa fakkaata yeroo asii keessaa bahu bakka inni dhiphanna waan goonu qabnu yeroo asii dawwallee fi gaafannu anuu nagaadhaa jedhamanni yaada ittiin qabnu inni dhiphattolee maa duras tuni yaaddonaa yoo namni sitti dawwalee addaan citee maaltu taanaan dawwalanii silkiin irratti bitaniin. Duraan waa'ee paakeetii baay'ee yaaddoftaa maatiin keessanis baay'ee yaadda'u garuu ergi isaan si lafa jenni ergi lafa kanarratti kadhatanii kaasee maaltu sitti dhaga'ama yookiis gammachuu akkamii sitti dhaga'ama? Gammachuu guddaa ammana hin jedhamnetu natti dhaga'ama waaqayyoof galannaa ta'u. Harka keenya walitti humne gooftaa galateeffannaaf haaleluyyaa. Mi ammallee shadhibee waggaa dheeraa ammaliif jaatti namarraa fuudhu harka keenya walitti humne gooftaa galateeffannu. Gooftaan isin haa eebbisu dhuga baatii kan biraa qabadhaa kottaa nooraa. Mi dhuga baatii taa'ulee harka keenya walitti humne gooftaa galateeffannu. Waaqayyo shakaanirraa dhibee umurii dargaggeessa